kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenyi Rabbii bakka jirtanis haa qaqqabu. Amma sa'aatii oduu irra geenyeerraa warri haaraa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan chaanaala keenya kan yuutuubii sabiskiraayib, laayik, sheer godhaatii maatii keenya ta'a. Akkasumas gama toora telegiraamiitiinis jooyin godhaa. toora feesbuukaatiinis taaktooka dabalatee Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ka jedhuun argattanii har'aaf oduu qabannetti ceenaa nu duukaa turan. Hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabanne dursuudhaan isin biraan geenyaa Ameerikaan hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo hidhaa irraa gadhiifamuu isaanii akka deeggartuu ibsite. Keeniyaatti balaa ibiddaa mana barumsaa irra qaqqabeen lubbuun barattoota 17 darbe. Itoophiyaaf Chaayinaan waljijjiirraa daldalaa mallaqa isaaniin taasisuuf walii galan. Biiroowwan sharafa alaa dhuunfaaf 7 booda eeyyama laachuu eegalama. Amma oduu bal'innaaf har'aaf qabanne isin biraan geennaa nu wajjin tura. Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa hooggantoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo waggoota 4 oliif hidhamanii turan hiikuu isaa akka deeggartu beeksiste. Ministeera dhimma alaa Ameerikaatti biiroon dhimmoota Afrikaa ibsa baaseen Ameerikaan walitti bu'iinsa dhaabuu fi lammiilee Itoophiyaa hundaaf nagaa waaraa fiduuf marii taasifamuu deeggaruuf qophii ta'uu ibsiteerti. Kaleessa fulbaana 5 2024 qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booran, Gadaa Oljirraa, Gadaa Gabbisaa, Kennasaa Ayyaanaa fi Daawit Abdataa hidhaa irraa hiikamaniiru. Qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo kunneen hidhaa irraa akka gadhiifaman manni murtii irra deddeebiin ajaja dabarsus bara 2020 irraa eegalee to'annoo poolisii Oromiyaa jala turaniiru. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo waggootaaf ajaja mana murtii malee hidhamanii turan akka gad lakkifaman paartichi dabalatee dhaabbileen idil addunyaa mirga namoomaaf falman irra deddeebiin gaafachaa turaniiru. Keeniyaatti balaa ibiddaa mana barumsaa irra qaqqabeen lubbuun barattoota 17 darbe. Keeniyaatti balaa ibiddaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa irra qaqqabeen lubbuun barattoota 17 darbuun ibsame. Balichi gidduu gala Keeniyaatti kan argamu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Hillside jedhamutti kan mudate ta'uun eerameera. Balichaan barattoonni 17 lubbuun kan darban yoo ta'u 14 irraa immoo miidhaan qaamaa qaqqabuun ibsameera. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto ka'umsi balichaa qoratamuun qaamoleen balichaaf sababa ta'an seeraaf akka dhiyaatan gaafachuu Reuters gabaaseera. Keeniyaatti waggoottan dhiyoo as balaan ibiddaa manneen barnootaa keessatti irra deddeebiin kan mudatan yoo ta'u bara 2001 as barattoonni 70 ol lubbuun darbuun kan yaadatamudha. Itoophiyaaf Chaayinaan waljijjiirraa daldalaa mallaqa isaaniin taasisuuf walii galan. Yaa'ii walta'iinsa Chaayinaa Afrikaa tibbana geggeeffame irratti kan hirmaatan jilli ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamuu yaa'ichaa cinatti mootummaa Chaayinaa waliin walii galteewwan tumsa 17 mallatteesseera. Turtii jila kanaa taasisee fi waliigalteewwan mallatteeffame ilaalchisee ibsa gabaabaa kan laatan ministeera mallaqaa Itoophiyaa Ahmad Shidee biyyoonni lamaan daldala gidduu isaanii jiru si'eessuuf waljijjiirraa mallaqa irratti waliigaluu isaanii dubbataniiru.
bu'aan argame inni guddaan biyyoonni lamaan daldala gidduu isaanii raawwatamuuf mallaqa isaanii birrii fi yuwaanii akka wal jijjiiran waliigaluu isaaniiti. Dhimma kanarratti baankonni biyyaalessaa biyyoota lamaanii waliin hojjechuun qajeelfama akka dabarsan waadaa galaniiru jedhan. Biiroowwan sharafa alaa dhuunfaaf torbaan lama booda eeyyama laachuu eegalama. Biiroowwan sharafa alaa dhuunfaaf torbaan lama booda eeyyama laachuu eegalama. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa duula ji'oota 6 kan sharafa alaa hawaalaa gidduu guddisuu fi raawwii imaammata diinagdee fooyya'ee mirkaneessuu danda'u ifatti eegaluu isaa beeksiseera. Sagantaa hubannoo uumuu kaleessa geggeeffame irratti bulchaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Maammoo Miratuu sharafni alaa akkaataa fedhii gabaan akka murtaa'u qajeelfamee erga bahee booda torbaanota muraasa keessatti garaagarummaa gabaa idilee fi gurraachaa gidduu jiru % 4 gadi akka bu'u taasifamuu eeraniiru. Appilikeeshiniin herreega sharafaa alaa banuu fi mallaqa dabarsuu dandeessisu hojiirra ooluu eeran Maammoo Miratuu. Appilikeeshinii kanaan herreega sharafaa alaa hanga barbaadameen banuun kan danda'amu ta'uu eeraniiru. Oduun har'aaf qabannee kanuma waan nu faana turtaniif galatooma. Toora keenyatti warra dhuftan subscribe akkasumas like share godhaatii maatii keenya ta'uu keessan nuuf mirkaneessaa.